torban darbee macaafa qulqulluu keenya keessatti ergaa Efesooniin waliin barachuu jalqabuudhaaf jecha akka seensaatti wantoota barbaachisoo ta'an jennee yaadnu ilaalaa turreerra. Isa kana keessattis jalqaba irratti bu'uura barumsa keenyaa kan ta'e waa'ee macaafa qulqulluu keenyaa waliin barachaa turreerra. Kana keessatti tokko macaafni qulqulluu sagalee Waaqayyoo akka inni ta'e macaafa seera uumamaatii kaasee hanga macaafa mul'ata Yohaannisitti iyyuu sagalee Waaqayyoo isa fayyinaaf ogummaa namaa kennu, Kiristoositti amannee akka fayyinuuf amantii isa nuu kenne, Kiristoositti amannee fayyuu keenya duwwaa mootuu hin taane jireenya qajeelummaa akka jiraannuuf qajeelummaatti isa nu guddisu, Waaqayyoon isa nu barsiisu, waan gaarii hundumaatti ija akka naqannuuf isa akka nu dhimma baafnu nu godhu akka inni ta'e wal faana barachaa turreerra. Sagaleen Waaqayyoo kun hafuura qulqulluutiin kan barreeffame, akkuma kana immoo yoo hafuurri qulqulluu nama barsiise malee hubatamuu kan hin dandeenye akka inni ta'e wal faana ilaalaa turreerra. Inni kan biraan sagaleen Waaqayyoo barsiisa Waaqayyooti jenne Waaqayyoo biyya lafaatiif barsiisa isaa yookiin immoo dubbii isaa kan inni kenne karaa sagalee isaatiiti jenne. Isa kana keessatti torbee dubbiin kaasnee turre tokko waldaan kiristiyaanaa barsiisaas Waaqayyoon biraa akka isheen argatte, barsiisni waldaan kiristiyaanaa qabdu kan isheen ofii isheetiin teessee bocatte utuu hin taane Waaqayyoo karaa hafuura qulqulluu kan inni kenneef akka inni ta'e waldaan kiristiyaanaa barsiisa ofii ishee akka isheen hin qabne, barsiisni waldaan kiristiyaanaa qabdu inni waldaan kiristiyaanaa irratti ijaaramte Waaqayyoon biraa akka inni kenname kanarratti waldaan Waaqayyoo gaheen ishee inni guddaan waan hafuurri qulqulluun isheetti dubbatuuf ameen jechuu akka inni ta'e ilaallee turre. Kana gaafa jennu waldaan kiristiyaanaa aboo dubbachuu hin qabdu jechuu keenya miti. Waldaan kiristiyaanaa aboo barsiisa dhugaa kana barsiisuu hin qabdu jechuu utuu hin taane waan Waaqayyoo biraa isheedhaa hin kennamne waan barsiiftu barsiisa ofii isheetii akka isheen hin qabne. Barsiisni isheen qabdu hundumtuu Waaqayyoon biraa kan isheedhaa kenname akka inni ta'e. Isa kanaafidha Phexros ergaa isaa keessatti gaafa barreessu sirraa Phexros boqonnaa 4:11 dubbifannee yoo darbine gaariidha. Waan torbe irratti gaaffii akkasinitti hin taanetti sirraa Phexros boqonnaa 4:11 irratti sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu, inni waa hojjetus humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Kiristoos Yesuus ulfina argatu, isaaf ulfinni faangoon bara amma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Inni dubbatu isa kamiin dubbatu jedha? Isa Waaqayyoo jedhe haa dubbatu jedhe. Waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa isaatiif barsiisa akka inni kenne, dubbii isaa akka inni kenne, waldaan kiristiyaanaa har'a dubbachuudhaaf kan isheedhaa kenname barsiisa Waaqayyoo yookiin immoo sagalee Waaqayyoo isa adaraa isheetti kenname kana akkuma inni jirutti, akkuma Kiristoos Yesuus utuu biyya lafaarra jiraatee dubbatatutti waldaan kiristiyaanaa afaan Kiristoosiin taate akka isheen dubbattu. Afaanni ga'eensaa yaaduu miti. Afaanni ga'eensaa waan sammuun yaade wayi bakkeetti baasee himuudha jechuudha. Kanaaf dubbichi kan Waaqayyoodha, barsiisichi kan Waaqayyoodha. Waldaan kiristiyaanaa garuu iddoo kana keessatti maalni isa Waaqayyoon biraa isheedhaa kenname akkuma inni jirutti ulfaatinni dubbichaa, ergaan dubbichaa utuu hin irratin biyya lafaatti himuu akka inni ta'e kanarratti barsiisa Waaqayyoo akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo barsiisa Waaqayyoo akka inni ta'e ilaallee turreerra. Wantoota baay'ee isaa dubbannee turreerra gatii ta'eef namoonni hin turre YouTube irraa dhaggeeffachuu dandeessu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Har'a kallattuumaanii ergaa Phaawulos waldaa Efesooniif barreesse kana magaalaa Efesoon kana keessa ishee jirtu, mandaraa Efesoon keessa ishee jirtu, waldaa Waaqayyoo ishee mandara kana keessa jirtuuf Phaawulos ergaa barreesseera. Waldaan Efesoon maal akka isheen taate beekuu keenyaan dura mandarri yookiin immoo magaalaan Efesoon kun maal akka isheen taate baakgiraawundii yookiin immoo seenduubee macaafa ergaa Efesooniin walii wajjin ilaallaa jechuudha. Historical background of Ephesus isa jedhamu yookiin immoo seenduubee macaafa ergaa Efesooniin iddoo kana keessatti wal faana ilaalla. Torbee ajandaa fudhannee akka dhumnu walii galleerra. Waaqayyoo ayyaana isaanii baay'isee namoonni nu dura baratan qubee nu barsiisaniiru. Beennee akka barreessinuu fi akka dubbisnuufis Waaqayyo immoo akka waan dubbisne hubannuuf immoo hafuura isaa nuu kenneera. Waan dubbifnu immoo macaafni nuu kennameera. Kanaaf adaraa keessan ajandaa dhiistanii akka numne isiniin jenna torbee arrabsoo tokko warra arrabsine irra gatii ta'eef sanarra hin darbinu. Har'a kallattiimaan seenduubee macaafa ergaa Efesooniin gaafa ilaallu tokko wantoota gurguddaa nu ilaallu haala hundeeffama magaalatti. Magaalaan
waldaan waaqayyoo keessa jirtu kun yeroo akkamii hundeeffamte haala akkamiitiin hundoofte kan jedhu haalli bulchiinsa isheetii maal fakkaata haalli dinagdee ishee maal fakkaata haalli waaqeffannaa magaalattii keessa jiru maal fakkaata kan jedhu wal faana kan ilaallu ta'a. Yeroo baay'ee gaaffii kan nutti ta'u macaafa tokko qo'achuudhaaf gaafa kaanu seenduubeen yookiin immoo historical background macaafa sanaa gaafa ka'u yeroo baay'ee baay'ee ta'ee nutti mul'atu yookiin immoo nu biratti hiika qabaatee faayida qabeessa ta'e nutti mul'atu. Garuu macaafa tokko gaafa qo'annu seenduubee macaafa sanaa beekuun macaafni sun seenaa akkamii akka inni qabu dugda isaa duuba akka barreesse maaliif akka inni barreeffame beekuun macaafa keenya keessatti barbaachisummaa guddaa qaba. Isa keessaa inni tokko inni badhaadhummaan ergaa sagalee waaqayyoodhaa utuu hin irratin badhaadhummaan ergaa sagalee waaqayyoodhaa utuu hin irratin akka dhaggeeffataa jalqabaa bira ga'e sanatti nu bira akka inni ga'uuf nu gargaara. Badhaadhummaan ergaa kutaa sanaa wayii utuu irraan irratin salphatee utuu gara keenya hin dhufin dhaggeeffataa jalqabaa macaafichi bar'aa jiruuf yookiin immoo namoota sagaleen sun bar'aa jiruuf akkuma inni itti dhufe sanatti ulfaatinni dubbii sanaa utuu hin xiqqaatin akka inni nu bira ga'uuf nu gargaara. Inni kan biraan immoo hiika jalqabaa caaffata tokko argachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Hiika jalqabaa gaafa jennu macaafni qulqulluu keenya gaafa hiikamu karaa gurguddaa lamadha. Inni tokko exegenesisii yeroo ta'u inni tokko immoo hermeneutiksiidha jechuudha. Kana jechuun inni jalqabaa caaffanni sun yeroo sanatti maaliif barreeffame namoota akkamiitiif barreeffame yeroo kamidha kan inni barreeffame kan jennu dhaggeeffataa jalqabaa biratti caaffanni sun hiika akkamii akka inni qabu hiikuma isaasa jalqabaa sana argachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo caaffanni yeroo sana barraa'e kun jireenya keenya har'aatti waldaa waaqayyoo ishee irra jirtu kanaaf hiika akkamii qabaa kan jedhu beekuuf gatii nu gargaaruu fi hiika isaa isa jalqabaa macaafni sun barraa'e beekuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Sababni isaa macaafa qulqulluu seenaa wajjin beekuun keenya barbaachisummaa guddaa qaba jechuudha. Waldaan waaqayyoo ishee seenaa hedduu qabdu akka ta'e macaafni qulqulluu keenya seenaa hedduu akka inni qabu nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko gaafa wal barru maqaan keenyuudhaa jenne fakkeenyaaf maqaan koo Eliyaasidha. Maqaan koo Eliyaas jedhee yoon isinitti madde kanatti fuftanii eessatti akka inni dhaladhe nan gaafanne maqaan abbaa koo ta'ee akka inni ta'e nan gaafanne eessa akka hin jiraadhu nan gaafanne maalin akka hojjedhu nan gaafanne taanaan borri Eliyaasin beektaa yoo namni isiniin jedhe Eliyaasii akka kooti nama baay'ee beektu suus ispeesifikii waan ittiin adda baafattan gatii hin qabnee fi akkuma salphaatti na bartanii dhiiftan salphaatti na dagachuu dandeessu jechuudha. Akkuma salphaatti na bartan salphaatti na dagachuudhaaf ni dandeessu jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo baakgiraawundii isaatii kaasnee barachuun keenya baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e macaafa keenya keessattis ni argina jechuudha. Sababni isaa addunyaan irra keessa jiraachaa jirru kana keessatti ani kiristiyaanaa jedhee yookiin immoo ani wangeelatti amaneeraa jedhee namoota miidiyaa hawaasaa keenya irraas iddoo garaagaraa dubbatan gaafa arginu seenaa wallaaluun yookiin immoo macaafni qulqulluu keenya kun dhaloota kiristoosii duraaf dhaloota kiristoos booddee maal akka inni ta'e gargar baasanii beekuun illee ammam akka inni dhiibbaa qabu ni argitu jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasaa keenya irra waan gidduu kana ture keessaa tokko amantaan keenya yookaan immoo ni beektu yaada amantaan ortodoksiidha. Waggaa 3,000 duradha kan jalqabe akka amantaa pheenxee dhiyeenya kan dhufe miti mucaan tokko gaafa dubbatu waggaa 3,000 duradha kan jalqabe amantaan keenya kan turedha. Reefuu amantaa dhufe miti waggaa 100 wayii miti kan inni dhufedha. Namichi interviyuu godhu Kiristoos Yesuus erga du'ee yookiin immoo kakuu haaraa erga jalqabee waggaa meeqaa jedhe? Waggaa 2,000dha. Amantaan Pirootestaantii isa ta'u Kaatolikii isa ta'u Ortodoksii isa ta'u kan isaan jalqaban du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos booddeedha. Hundumti isaaniiyyuu kiristiyaanummaa kan jedhamu kan inni jalqabee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin booddeedha. Barumatti Yesuus Kiristoos du'ee namni kun baay'ee raajii ta'e nama waldaa keessa tajaajiludha. Nama namni baay'een maqaa sana ganaa laallu Efesoon boqonnaa tokko irratti ergamaa sana jennu nama qabudha. Maqaa guddaa kana nama qabudha. Garuu seenaa wallaaluun barumatti macaafni qulqulluu keenya barreeffame wallaaluun macaaficha tuun beekin wayii hojjetaa wangeelichaa namni ta'u wangeelicha tuun beekin ergaa macaafichaa wayii namni dubbatu dogoggora meeqaaf akka inni saaxilamu. Kanaaf iyyuu baakgiraawundistii macaafa tokkoo beekuuni hubannoo sirrii macaafa sanaa beekuudhaaf kan nu gargaaru akka inni ta'edha jira. Kanaafidha barbaachisummaan isaa akkuma gaafa sagalee sana Efesoon boqonnaa tokko lakkoo tokko dubbifannu itti gammannu baakgiraawundii waan kanaa gaafa dubbifannus gammaduu danda'u qabna jechuudha.
waldaan Efesoon ishee kam yoo jenne maal akka isheen taate sirriitti beekuudhaaf nu dandeessisaa jechuudha. Jalqaba irratti haala hundeeffama magaalaa kanaa gaafa arginu Efesoon jechuun desirable jechuu akka isheen taate kan hawwamte yookiin immoo kan jaallatamte jechuudha hiikumti maqaa ishee. Efesoon jechuun desirable jechuu akka isheen taate kan hawwamte yookiin immoo kan jaallatamte jechuudha. Magaalaan kun naannoo laga Kaayisteer biratti laga Kaayisteer iddoo jedhamu iddoo diriiraa bal'aa irratti kan ijaaramte akka isheen taate bara kakuu haaraatti uummata 250 haga 500 ta'an of keessatti qabattee kan turte akka isheen taate Pergaamoniin booddee mandara Pergaamoniin yookiin immoo magaalaa Pergaamoniin booddee magaalaa guddoo Eeshiyaa xiqqittii taatee tajaajilaa kan turte akka isheen taatedha jechuudha. Waldaa Efesoon gaafa jennu waldaan Efesoon mandara Efesoon keessa jirti. Mandarri Efesoon kun ofii isheetii naannoo laga Kaayisteeritti kan ijaaramte akka isheen taate uummanni hedduun keessa kan jiraatuu fi magaalaa guddoo Eeshiyaa xiqqittii yookiin immoo Eeshiyaa maayinerii kan jennu taatee tajaajilaa kan turtedha jechuudha yeroo itti ergaan kun barraa jirutti. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Eeshiyaa xiqqoo kan jedhu yookiin immoo Eeshiyaa maayinerii kan jedhu kun eessaa ishee kamiidhaa kan jedhu gaafa ilaallu Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 irratti gaafa argitanii Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 irratti waa'ee mandaroota 7 Eeshiyaa xiqqittii keessa jiranii nuu kaasaa jechuudha lakkoofsa 12 kaastanii gaafa dubbistanii Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaastanii mandaroota yookiin immoo waldoota Eeshiyaa xiqqittii keessa jiran 7 ni kaasaa. Waldoota 7 Eeshiyaa xiqqittii keessatti argaman keessaa waldaan Efesoon yookiin immoo mandarri Efesoon ishee tokkodha jechuudha. Eeshiyaa xiqqittii jedhamte kan beekamtu macaafa qulqulluu keenya keessaa beeknee darbuudhaaf Eeshiyaa xiqqittii kan jennu kun afaan Giriikiitti Anaatooliyaa jedhamteeti kan isheen beekamaa turte jechuudha yeroo sanatti Anaatooliyaa jedhamtee beekamaa kan turtedha. Akkuma kanas immoo walitti bu'insa yookiin immoo daangaa ardii Yurooppii fi Eeshiyaa gidduutti kan argamtudha jechuudha. Daangaa Awurooppaatii fi daangaa Eeshiyaa gidduutti kan argamtu ardiiwwan lamaan iddoon isaanitti dhufanii wal tuqan iddoo kanattidha jechuudha. Kanaaf namoonni ardii Awurooppaa keessa jiranis baay'inaan achi akka isaan jiraatan, namoonni ardii Eeshiyaa keessa jiraatan Oromoonni hedduun isaanis iddoo kana akka isaan jiraatan macaafni keenya ni kaa'a jechuudha. Inni kan biraan Eeshiyaa xiqqittii jennee kan nuyi waamnu kuni Peninsulaa isee jedhamtu kana jechuun karaa sadaniin daangaa karaa sadaniitiin galaanaan marfamtee iddoo jirtudha jechuudha. Karaa gurguddaa sadiin galaanaan marfamtee kan jirtu akka isheen taate. Galaanota macaafa qulqulluu keenya keessaa beeknu gaafa argitanii karaa kaabaa galaana gurraachaan daangooftee kan jirtu, karaa dhiyaa galaana Ageeniyaan kan jedhamuun marfamtee akka isheen jirtu. Galaana Ageeniyaan ni jennu kuni odola baay'ee qaba. Odola sana keessaa Paaxemoon ishee tokkodha jechuudha. Kanaaf Eeshiyaa xiqqittiin kun karaa sadaniin galaanaan marfamtee jirti. Karaa ba'aa galaana gurraachaan, karaa dhiyaa galaana Ageeniyaan kan jedhamuu fi karaa kibbaa immoo galaana Meeditiraaniyaanii isa gara amma Ijiptii fa'aatti dhufee daangessutti galaanaan marfamtee akka isheen jirtu kan taate ni arganna jechuudha. Inni kan biraan mootonni kanaan dura mootota Oromootaa jedhamanii biyya lafaa bulchaa kan turan mootonni akka Sooriyaadha, mootonni akka Meedoonii fi Faaresiidha, mootonni akka Giriikiidha. Eeshiyaa xiqqittii kana sababii daldalaaf mijattuu taatee fi haalli taa'umsa ishee lafaa mijataa gatiiteef ardiiwwan lamaan sababii wal quunnamsiisuu fi iddoo isaan xiyyeeffannoo bulchiinsa isaanii akka isheen taate. Kanaaf mootonni kanaan dura darban hundumti isaanii bulchaa turaniiru jechuudha. Haa ta'u malee garuu yeroo itti ergaan kun barreeffamaa jirutti Eeshiyaa xiqqittiin bittaa mootummaa Roomaa jala akka isheen jirtu nutti argisiisa jechuudha. Bittaa mootummaa Roomaa jala akka isheen jirtu nutti argisiisa Eeshiyaa xiqqittiin kuni. Erga bara 395 mootummaan Roomaa iddoo lamatti gargar cabe booddee garuu Eeshiyaa xiqqittiin kuni impaayera ba'aa yookiin immoo Bizaantaayin isa jedhamu jalattidha kan isheen kolonii yookiin immoo kan isheen booji'amte. Ergasii booddee akkuma histirii keessatti beeknu Otomaan Tarkii warreen nuyi jennu Bizaantaayin impaayerii erga weeraranii booddee iddoon Eeshiyaa xiqqittii jedhamu kuni impaayera Otomaan Tarkii jala galee jechuudha. Kanaaf Eeshiyaa xiqqittiin seenaadhaan gaafa ilaallu iddoo har'a Turkii jedhamee beekamudha jechuudha. Kanaaf har'a Eeshiyaa xiqqittii kan nuyi jennu waldoonni akka Efesoon, waldoonni akka Saardees, Simiirnaa nuyi jennee waamnu histiriidhaan gaafa ilaalamu har'a iddoon argama isaanii biyya Turkii akka inni ta'e ni arganna jechuudha. Isa kana eessa iddoon argama isaanii isa jedhamu beekuudhaaf amma kana kan kaasne
Haala bulchiinsa magaalattii kanaa yookiin immoo magaalaa Efesooniin gaafa ilaalle akkuma amma dubbachaa turre kanaan dura mandara Efesooniinis ta'ee magaalota Eeshiyaa xiqqittii keessa jiran bulchaa kan ture mootota dhufanii darbanidha jennerraa. Yeroo itti ergaan kun bar'aa jirutti garuu mandarri Efesoon yookiin immoo magaalaan Efesoon teessoo guddittii piroovinsii Roomaa akka isheen taate kan bulchiinsa mootummaa Roomaa otoo hin taane teessoo yookiin magaalaa guddittii kan Eeshiyaa xiqqittii taate tajaajilaa turte jechuudha. Kunis immoo kan inni ta'e bara mootummaa Awugustos keessa akka inni ta'edha. Sana dura garuu bulchiinsa yookiin magaalaan guddittiin Eeshiyaa xiqqittiidha. Pergaamooniin ture jechuudha. Pergaamooniin ni beekna. Bara bulchiinsa mootummaa Awugustos keessa garuu sababii haalli dinagdee ishee baay'ee ol ka'eef daldalaaf mijattuu gatii isheen taateef buufata doonii guddaa gatii isheen qabduuf jecha teessoon mootummaa iddoo kanatti jijjiirameera jechuudha. Sababii teessoon mootummaa iddoo kana ta'eefi namoonni akka mootummaatti aangoo guddaa qabu jedhamanii yaadaman baay'een isaanii magaalaa kana kan jiraatan Yihuudoonniif Giriikonni aangoo barbaadan hundumti isaaniillee magaalaa kana keessa akka isaan jiraachaa turan ni argina jechuudha. Haala dinagdee isheetti gaafa ilaallu magaalaan Efesoon yookiin mandarri Efesoon buufata doonii Eeshiyaa xiqqoo isa jalqabaa taateedha kan isheen tajaajilaa turte. Bukkee galaanaa gatee jirtuu fi daldalaaf mijattuu akka isheen taate. Kanaaf bizineesiin isaanii guddaan yookiin immoo haalli galii isaanii inni guddaan daldala irratti kan xiyyeeffate akka inni ta'edha jechuudha. Haala waaqeffannaa magaalaa kana keessa jiru yoo argine haalli waaqeffannaa gaafa jennu waaqeffannaa isaa kan Kiristoosiin utuu hin taane wangeellituu isaan biran ga'in dura magaalaan kun magaalaa akkamii turte kan jedhu magaalaan Efesoon waan gurguddaa ittiin beekamtu qabdi turte jechuudha. Wangeelli kun utuu gara isaanii dhufin dura isaan keessaa inni jalqabaa galma tiyaatiraa guddicha. Galma tiyaatiraa guddicha yoo xinnaate namoota 25,000 ol keessummeessu of keessaa qabaachuu isheetiin biyyoota garagaraarraa aardii garagaraarraa namoonni tiyaatira iddoo kanatti argisiifamu ilaaluudhaaf jecha gara sana ni dhaqu jechuudha. Kanaaf baay'inaan akka magaalaa Daawwitti tajaajilaa turte jechuudha. Galma tiyaatiraa guddaa kan qabdu akka isheen taatedha. Inni kan biraan addunyaa biratti kan isheen ittiin beekamtu keessaa inni tokko magaalli Efesoon galma waaqeffannaa waaqa tolfamaa Diyaanaa jedhamtuutiin kan isheen beekamtudha jechuudha. Galma waaqeffannaa waaqa tolfamaa Diyaanaa jedhamuun kan beekamtudha. Diyaanaa isa jedhamuu fi Artemis kan jedhamu kana macaafa qulqulluu keenya keessaa lamaan isaayyuu ni arganna. Artemis kan jedhuu fi Diyaanaa kan jedhu lachan isaa garuu tokkumadha. Hiika afaan garagaraati jechuudha. Kanaaf Diyaanaan hiika afaan Laatinii yeroo ta'u Artemis yookiin immoo jechi kun immoo jecha afaan Giriikii akka inni ta'edha jechuudha. Diyaanaan afaan Laatiniitiin Artemis immoo afaan Giriikiitiin lachan isaa garuu waama tokko ibsuu barbaada malee waaqa tolfamaa garagaraa ibsuu barbaadee miti. Galmi kun bara 550 dhaloota Kiristoos duradha kan inni ijaarame. Bara 550 dhaloota Kiristoos duradha kan inni ijaarame. Ijaarsi galma kanaas wanti guddaan ittiin beekamu fakkii harma baay'eedha jechuudha. Fakkii harma baay'ee kan qabu dizaayinii warra ba'aa kan ta'e amala waaqa tolfamaa warra bahaa kan ta'e fakkii harma baay'ee kan qabu mana qulqullummaa guddaa yookiin immoo galma waaqeffannaa guddaa waaqa tolfamtuu kanaaf kan ijaaramedha jechuudha. Waaqa tolfamaa kanaaf kan ijaaramedha. Haa ta'u malee garuu galmi waaqeffannaa kun bara 356 keessa diigamee ture. Bara 356 gaafa inni diigamu namoonni Giriikis namoonni Eeshiyaa dhiyaa hundumti isaanii wal gargaaranii deebisanii ijaaruudhaaf waggaa dheeraa kan itti fudhatedha jechuudha. Waggaa dheeraa gaafa itti fudhatu bal'inni isaa meeshaaleen inni ittiin ijaarame wanti achi keessa naqamee jiru wanti gadi jabeessa achi keessa naqamee jiru fakkiiwwan hedduun galmi kun ittiin ijaarame hundumtuu 7 wonders of the world kan jedhamu kanaan dura barachaa kan ture wantoota dinqisiisoo addunyaa kanaa 7 keessaa galmi kun tokko akka inni ta'u godheera jechuudha. Kanaaf iyyuu haga addunyaatti kan isheen ittiin beekamtu galma miidhaginni isaa, guddinni isaa, bal'inni isaa faayaa garaagaraatiin hojjetame akka inni ta'e. Kanaaf addunyaa biratti kan isheen ittiin beekamtu keessaa 7 wonders of the world kan jedhamu tokko galma isheen qabdu kanadha jechuudha. Sababii galma kanaatiif waaqeffannaa iddoo kanatti ta'uuf magaalaan Efesoon Hooliilaandii jedhamtee beekamti jechuudha. Lafa qulqullaa jedhamtee beekamti. Namoonni hedduun isaanii waaqa tolfamaa iddoo kana jiruuf waaqessuuf jecha sagaduudhaaf jecha iddoo garagaraarraa gara magaalaa kanaa akka isaan dhufan illee ni argina jechuudha. Waaqni tolfamaa iddoo kana jirtu kuni sagaduu isaanii qofatu hin taane namoonni magaalaa kana keessa jiran
tolchaan namoota beekamoodha jechuudha. Qoricha namatti gochuudhaan hojii tolchaatiin baay'ee beekamoodha. Seenaa duwwaa akka isinitti hin taanetti hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irra mee deemnee dubbisnu. Namoonni yaadannoo hin qabanne ta'anii muka haaruu. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irraa maal jedha? Magaalaan kun magaalaa qoricha namatti gochuudhaan beekamtuu akka isheen taate lakkoofsa 24 kaasnee, namichi tokko maqaan isaa Demeexiroos kan jedhamu meetii baqsa ture. Bifa galma waaqayyittii tolfamtee Arxemiis jedhamtu meetii irraa baqsee namoota hojicha beekaniif karaa hojii baay'ee baneef jedha. Hojiin inni banaa jiru kun hojii maaliiti? Hojii qoricha namatti gochuuti jechuudha. Hojii qoricha namatti gochuuti. Kanaaf magaalaan kun magaalaa tolchaan yookiin immoo magaalaa qoricha namatti gochuudhaan beekamtuu akka inni ta'e, namoonni magaalattii kana keessa jiran biizinesiin isaanii guddaan, hojiin isaanii guddaan, namoonni ogummaa qaban fakkii waaqa tolfamtuu kanaa kaasanii namootaaf kennuudha jechuudha. Namoonni magaalaa kanaa kan isaan ittiin beekaman fakkii waaqayyittii tolfamtuu kanaa mana isaanii keessa kaa'anii itti sagadu, karaa irra deemanittis illee fudhatanii deemuudha jechuudha. Lakkoofsa 25 irra gaafa geessanii Demeexiroos jarreen kanaa warra hojii kana keessaa qabanii wajjin iddoo tokkotti walitti qabee, jarana soorumni keenya hojii kanarraa akka dhufu hundumti keessan hin beektu. Soorumni isaanii maalirraa kan dhufuudha jechuudha? Qoricha namatti gochuurraa, hojii tolchaarraa kan dhufu akka inni ta'e. Sababni isaa galmii guddaan iddoo kana jiru waaqa tolfamaa isaanii akka isaan waaqessan, maqaa waaqa tolfamaa isaaniitiin immoo akka isaan tolchatan, qoricha akka isaan namatti godhan inni arginaa jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti akkuma har'a arginu. Sababii waaqa tolfamaa iddoo kanaa qabduu fi namoonni hedduun isaanis iddoo kanatti yaa'anii fi siitii muunii yookiin immoo magaalaa ji'aa jedhamteeti. Magaalaa Efesoon kan beekamtu. Namoonni ogeeyyiin magaalaa kana keessa jiraatan illee fakkii waaqayyootti tolfamtuu kanaa kaasuudha jechuudha. Hojiin isaanii inni guddaan fakkii waaqayyootti tolfamtuu kanaa kaasanii namoonni akka isaan gurguran, akka isaan bitatan, iddoo deemanittis fudhatanii akka isaan adeeman gochuu ture. Kana malees namoonni hedduun isaanii kitaabolee ittiin qoricha namatti godhan illee kan fayyadamanidha. Kitaaboleen ittiin qoricha namatti godhan kun magaalaa kanatti birrii guddaadhaan kan bitamu akka inni ta'e, birrii guddaadhaanis kan gurguramu akka inni ta'e, namoonni magaalaa kanaa waan isaan ittiin beekaman keessaa tokko kitaaba ittiin qoricha namatti godhan fayyadamuudhaanidha. Inni kan biraan yeroo yerootti wal ga'uudhaan namoonni magaalattii kanaa yookiin mandarattii kanaa Arxemiis waaqayyottii guddittiidha jedhanii ixaana isaanii ol darbatanii yeroo isaan itti sagada isaanii isheedhaaf dhiyeessanii jira jechuudha. Waggaa waggaatti yeroo yerootti wal ga'anii Arxemiis waaqayyottii warra Efesoon ishee guddittiidha jedhanii sababii isheetiif ixaana isaanii aarsanii ixaana isaanii ol darbatanii yeroo isaan itti waaqeffatan ni argitu. Isaan keessaa mee macaafa qulqulluu keenya keessatti Phaawulos kan inni nu caqasee jiru yeroo mandara Efesoon jiraachaa ture. Yeroo mandara Efesoon jiraachaa ture lakkoofsa 34 fi 35 dubbifannu. Hojii ergamootaa boqonnaa 19. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 34 fi 35 irratti illee jarri kun isuma kanarra deebi'anii akka isaan jechaa turan. Isaan garuu inni Yihuudii ta'uu isaa hubatanii ergaan takkaa Arxemiis warra Efesoon guddittiidha jedhanii amma sa'aatii lamaa kan ga'us isumarra deddeebi'anii iyyan. Hojiin isaanii guddaan waan kan biraa otoo hin taane Arxemiis waaqayyottiin warra Efesoon guddoodha. Isheen guddittiidha, waaqayyo tolfamtuu ishee guddittiidha jedhanii hamma sa'aatii lamaa kan ta'u eetti muuf Phaawulositti muuf nama Yihuudii gati inni ta'eef orma iddoo biraatii gara magaalaa isaanii dhufutti illee guddinni isaanii man guddina waaqayyotti tolfamtuu kanaati jechuudha. Sababni isaa guutummaatti bittaa ishee jala gatii jiranii fi namoonni iddoo biraarraa gara kana gaafa dhufan illee guddina waaqayyotti tolfamtuu isaanii akka isaan himan macaafni qulqulluu keenya keessatti obboleessi keenya Phaawulos ni caqaseera jechuudha. Haa ta'u malee garuu akkuma kanaan jiraatee Phaawulos fa'aa mandaraa kanatti erga wangeela lallabanii booddee galmi diyaanaa kun bara 262 gubate. Ergasii booddee Efesoon magaalaa kiristaanotaa akka isheen taate bara 341 illee kaawunsiliin waldoota kiristiyaanaadhaa magaalaa kanatti akka inni godhame boojuun guddaan akka inni boojame ni argina jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mandarri Efesoon yookiin immoo magaalaan Efesoon maal fakkaatti kan jedhuu fi seenduubeen ishee kana fakkaataa jechuudha. Haalli ijaarsa ishee, haalli bulchiinsa ishee, haalli waaqeffannaa magaalattii keessa ture isa kana fakkaataa jechuudha. Isa lammaffaa irratti
hundeeffama waldaa Efesooniin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa hundeeffama magaalaa Efesooniidha kan nu ilaalaa turre. Amma lammaffaa irratti immoo waldaan Efesoon maal fakkaatti kan jedhudha. Hundeeffama waldaa Efesoon. Hundeeffama waldaa Efesooniin gaafa ilaallu Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waldaa Efesooniif ergaan barraa'u kuni namoonni ergaan kun barraa'ee jiru namoonni kun namoota akkamii turanii? Wangeelli akkamittiin isaan bira ga'e? Magaalaa kanatti eenyufaatu wangeela lallabee kan jedhu macaafa qulqulluu keenya keessaa kaasnee gaafa ilaallu waldoota macaafa qulqulluu keenya keessa jiran keessaa waldaan amma Efesooniin seenaa qabdu hin jirtu. Sababni isaa namoonni nuyi beeknu hedduun isaanii waldaa kana tajaajilaa akka isaan turan, magaalaa kana dhufanii waldaa kana dubbisaa akka isaan turan, waldoota kamiin caalaayyuu seenaa kan qabdudha jechuudha. Ergaa keessattis, mul'ata keessattis waldaa si'a lama ergaan barreeffameef akka isheen ta'e ni argina. Kanaaf akkaataa hundeeffama waldatti gaafa ilaallu yeroo jalqabaatiif magaalaa kanatti eenyutu wangeela lallabee kan jedhu wal faana yoo ilaalle gaariidha. Mandara waaqa tolfamtuutiin beekamtu, mandara tolcha namatti gochuudhaan beekamtu, mandara jal'inni ishee guddate kana keessatti gaafa argitanii Phaawulos adeemsa misiyoonummaa isaa yookiin immoo hojii wangeelaatiif adeemsa adeeme isa lammaffaa keessatti adeemsa hojii wangeelaatiif adeeme isa lammaffaa keessatti magaalaa Qorontosii ka'ee Aqiilaadhaaf Piriskilaa wajjin gara magaalaa Efesooniin akka inni deeme ni argina. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 18 hanga 23 dubbifannu. Magaalaa Efesoonitti jalqaba wangeelii lallabamuu isaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 18 hanga 23tti. Akkana jedha Phaawulos guyyaa baay'ee amantoota Qorontos bira erga bubbulee booddee nagaa isaanitti dhaamee Piriskilaadhaaf Aqiilaa wajjin markabaan Sooriyaa dhaquudhaaf ka'e. Phaawulos wareega waan qabuuf Kaancheeriyaa lafa buufata markabaatti rifeensa mataa isaatii murmurate. Mandara Efesoon yommuu ga'an Piriskilaaf Aqiilaa iddoo tokkotti dhiisee ofii isaa mana sagadaa dhaqee Yihuudotaa wajjin dubbate. Phaawulos yeroo dheeraa akka isaan bira turuufis hin kadhatan. Inni garuu tolee hin jenneen. Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e deebi'ee nan dhufa isaaniin jedhee nagaa isaanitti dhaabee markabaan Efesoonii ka'ee adeemee jedha. Waldoota kakuu haaraa keessatti keessumaa hojii ergamootaa keessatti barreeffamanii jiranii wangeelli jalqaba akkamitti isaan bira ga'e kan jedhu baay'ee isaa kana jechuun hin ulfaata. Sababni isaa du'a Isxifaanos booddee amma gaafa Isxifaanos du'utti waldaan Waaqayyoo isheen Yerusaalemiin jirtu gooftaan keenya gaafa ol butame an amma nan deema gaafa humna argattan humni gaafa isin dhufu hafuurichi gaafa isin dhufu amma handaara lafaatti Yihudaatti Samaariyaatti amma handaara lafaatti deemtanii maal taatu jedhee dhuga baatuu koo taatu jedhan amma eessaatti amma handaara lafaatti. Humnichi gaafa dhufu hafuurichi gaafa dhufu hojii inni nama hojjechiisu beekamaadha jechuudha lafa kaayira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Humnichi gaafa dhufu xinnaafa diriirsitu, humnichi gaafa dhufu ittiin goboo qajeelchitu, humnichi gaafa dhufu ittiin jaamota bantu asumatti miseensa baay'ifattu hin jenneen hin deemtu jedha. Humnichi humna deemsaati jechuudha. Maal ta'anii dhuga baatuu Kiristoos ta'anii humna ittiin adeeman akka inni ta'e. Ergasii booddee garuu gaafa guyyaa 50ffaa Hafuurri Qulqulluun dhufee gaafa bu'uu fi hundumti isaanii achuma taa'utti ka'an. Boqonnaa 2 irratti Hafuurri Qulqulluun bu'ee dinqiin garaagaraa isaan gidduutti ta'uu gaafa jalqaba boqonnaa 3 irra gaafa ga'anii isa jalqabaatiif naafi diriiru. Naafi gaafa isaan gidduutti diriiru namoonni hedduun isaanii namicha naafa fayyee kana arganii mana qulqullummaa keessatti ergamootatti dabalamaa. Guyyaa guyyaatti dinqii harka isaaniitti ta'utti namoonni raajeffachaa dabalamaa tokkummaa amantootaatti dabalamaa deemu. Yeroo kanatti kaayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuuricha ergeef hafuurichi gaafa inni dhufu hin deemtudha. Gaafa hafuurichi dhufu garuu taa'uu jalqaban. Sababni isaa maaliif dinqiin jira gatii ta'eef waldaa keessa. Dinqii kan arganii namoonni dhufaaru gatii ta'eef. Namoonni dhufaaran kun hundumti isaanii warreen kaan warreen irreen gooftaa isaanitti mul'ate beekumsi fayyinaa karaa hafuura qulqulluu isaaniif ife Kiristoos masii ta'uu isaa amananii namootatti dabalamaa jiranidha. Warreen kaan immoo namoota dinqiimti bartoota gidduutti ta'u itti tole, wantumti waldaa keessatti godhamaa jiru itti tole, kaan isaanii birriidhumaan iyyuu ayyaanicha bitachuudhaaf, ayyaanicha isatti dinqii godhan kana bitachuudhaaf namoota dhufan akka ta'an. Warreen kaan immoo namootuma fayyan ilaalanii gara kanatti namoota dhufan akka isaan ta'an ni argina.
Sana booddee kaayyoo afurichi dhufee waldaan isaa gaafa shan jiraachuu iddoo hunduma isaanii gargar bittimse. Isaan keessaa nama isaan jabaa jedhanii ilaallatan Isxifaanos gaafa inni du'u, Isxifaanos du'uu isaa utuu hin taane amantoonni Yerusaalem keessa jiran hundum isaanii faca'an. Erga faca'anii booddee garuu isa tokkummaatti hojjechuu dhiisan sana qofa iddoo jiranitti akka isaan hojjechuu jalqaban hojii ergamootaa boqonnaa 11 irraa ni argina jechuudha. Kanaaf warri biyya Qareeneedhaas gara Liibiyaa jiran namoonni garagaraadha mandara argan hundumaatti Anxooqiyaatti wangeela lallabuutti ka'an jechuudha. Erga isaan mandara keessa deemanii wangeela lallabuutti ka'an amantoonni baay'een gara gooftaatti erga dhufanii booddeetu warri Yerusaalem iddoo biraatti hojii wangeelaa akka inni hojjetamaa jiru dhagaanii Baarnaabaasiin fa'aa erguufiitti ka'an. Sinigaleera Baarnaabaasiin fa'aa erguutti ka'an. Kanaaf iyyuu yeroo inni itti dhugaan wangeelaa jalqaba magaalaa Efesoonitti lallabame kan hin beekne yoo ta'e illee macaafni qulqulluu keenya keessatti kaa'amee kan jiru jalqabatti adeemsa misiyoonummaa isaa lammaffaa keessatti Phaawulos Aqiilaadhaaf Piriskiilaa wajjin magaalaa kanatti akka inni wangeela lallabe ni argina. Haa ta'u malee garuu adeemsa wangeelaa isaa lammaffaa kana keessatti Phaawulos yeroo baay'ee miti kan inni magaalaa kanatti wangeela lallabe. Yeroo muraasa qofadha. Akka inni baay'ee ture wangeela lallabuuf yoo isa kadhatan iyyuu Phaawulos toleen jenne gara Anxooqiyaatti deebi'uu gatii barbaadee fi yoo jaalala Waaqayyoo ta'e deebi'een dhufaa hidhee nagaa isaanitti dhaame akka inni amantoota Efesoonitti gargar ba'e argina. Erga Phaawulos mandara Efesooniin gadhiisee deemee booddee garuu namichi biyya Yihuudiin mandara Iskindiriyaatti kan dhalate macaafa qajeelchee kan dubbatu Apholoos kan jedhamu tokko inni immoo mandara Akaayyaati yookiin immoo mandara Qorontoosi gara kana dhufuu isaanii argina jechuudha. Kanaaf iyyuu Phaawulositti aansee Aqiilaa Piriskiilaadhaa wajjin namni mandara Efesoonitti wangeela lallabe inni lammaffaan eenyudha jechuudha? Eenyudha? Apholoos. Lakkoofsa 24 irraa hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 24 irraa ni argina jechuudha. Maal jedhaa? Yeroo sana Yihuudiin mandara Iskindiriyaatti dhalatee Apholoos kan jedhamu tokko mandara Efesoon dhufe. Inni nama arraba qajeelu macaafotas gaarii godhee kan beeku ture. Inni cuuphaa Yohaannis duwwaa beeke dubbii gooftaas waa barsiifame hafuura gubaadhaan waa'ee Yesuusiin qajeeltootti lallabaa hin barsiisas ture. Ameen. Namicha kanarraa wanti nuyi barru tokko jira jechuudha. Tokko macaafa gaarii godhee kan beeku ture jedha. Namichi kun macaafa gaarii godhee kan beeku ture jedha. Iddoo kanarratti Apholoos macaafa gaarii godhee kan inni beekaa jiru soomaaf sagada galeeti. Kana jechuun macaafa cufee soomaaf sagada galee macaafa baraara. Macaafa gaarii godhanii beekuudhaaf macaafa gaarii godhanii dubbisuudha jechuudha. Namichi kun Yihuudii gatii ta'eef Yihuudoonni kan isaan ittiin beekaman keessaa akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 39 irratti dubbatame macaafa warra qoran turan. Macaafa ni qoru turan. Namootuma macaafa qoran kana keessaa Waaqayyo hafuura qulqulluun dhugaa kana gaafa ibsuuf Apholoos kun nama macaafa gaarii godhee beeku ture. Macaafa gaarii godhee beekuunsaa kun immoo arraba qajeelchee akka inni dubbatu isa godhe. Dubbii akka inni waliin hin magne. Waa'ee Kiristoosiin akka inni arrabni isaa wal hin magne. Qajeeltootti akka inni dubbatu. Dubbii waa'ee Kiristoosiin qajeeltootti akka inni barsiisuu fi isa gargaareera jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee Kiristoosiin qajeelchinee akka dubbannu maaltu nu godhaa jennaan macaafa gaarii goonee beekuudha. Macaafa gaarii goonee beekuudhaaf immoo maanni fallisaa jennaan gatteenye dubbisuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluu kadhachuudha akka inni nu barsiisuufi jechuudha. Ija jabummaadhaanis mana sagadaa keessatti dubbachuutti jedha. Tokko hafuura gubaadhaan dubbata. Inni lammaffaan ija jabummaadhaan dubbata. Arraba qajeelee dubbata. Namichi akkasii kun eessa dhufaa? Gara mandaraa Efesooniin kana dhufeetu namoota kanatti wangeela lallabuutti ka'e. Piriskiilaaniif Aqiilaan dubbachuu isaa dhaga'anii ofittis isa fudhatanii caalchisanii karaa Waaqayyoo isa hubachiisan. Bakka namichi kun baay'ee dubbata gatii ta'ee fi anneema paasterii godhannaan jenne. Hammayyuu wanti isaaf eegatee jiruuf qajeelchee dubbatu malee. Gobozii matee jajjabinaan dubbatu malee hammayyuu wanti isaaf waan jiruuf manatti fuudhanii isa barsiisutti ka'an jedha. Nama akkamii? Nama baay'ee macaafa gaarii godhee beeku. Nama marraba qajeelee dubbatu. Nama hafuura gubaadhaan dubbatu. Ija jabinaan nama dubbatutu manatti fuudhanii. Nuyi ammatu sadarkaa Apholoos irra yoo geenye kuni sadarkaa Apholoos irra yoo geenye waldaa akkas akkasii tokko tokko qabna malee nama gattaa'e mana namaatti baratu hin taanu. Nama gattaa'e mana namaa dhaqee baratu wayii hin taanu jechuudha nuyi. Kottaa manatti hin namal.
Namichuma mana godhu kana namichuun kan na dhibaa jiru waa'ee Apoloosiin caalaa waa'ee Qiilaa Piriskilaa. Amma kan isaanii baay'ee irra baqa jeelchee dubbatu jedhee macaafni hin kaa'u. Kan isaanii dubbatu. Qiilaa Piriskilaan irra baqa jeelchanii dubbatu, jajabinaan dubbatu, hafuura gubaadhaan dubbatu, waan jedhamu dubbatu. Phaawulosuma wajjin naqan. Phaawulos isaaniin bakkeetti dhiisee mana sagadaatti tolletee dubbateedha. Namootuma kanatu Apoloosuma nama jabaa jedhame kana fuudhanii manatti waa'ee Kiristoosiin caalchanii isa barsiisanidha. Ameen. Barsiisuu dhaqa. Ija jabinaan barsiisaara hollee deemu manatti barata ture. Ija jabinaan dubbata. Wanti inni ija jabinaan dubbatu kun amma yoo maal irratti arganii hafuura gubaa akka inni qabu beeku. Utuma sirriitti baree kun dhimma baasaa jedhanii gati yaadanii qonnee isaa argataniiru. Apoloos kun nama hammam gooftaadhaaf of kennee akka inni ta'e baraniiru gatii ta'ee fi itti dabalamuufii qaba. Utuu nyaatiin kana mana hojjete utuu sirriitti nyaatee immoo hammam hojjeta. Manatti fuudhanii dubbii gooftaa isa hubachiisan jedha. Apoloos biyyaa kaayyaatti ce'uu yommuu barbaade amantoonni kaayyaa akka isa simataniif obboloonni caaffataan kadhataniif waldaadhaa gara waldaatti deemuuf calluma jedhanii naqan jechuudha. Dhufaara obboleessi tokko jedhanii arguuf turan. Nu bira ture dubbii gooftaa sirriitti hubateera. Ija jabinaan dubbata. Inni immoo sin bira dhufuu barbaadeera waan ta'eef simadhaa jedhaniitu waldaa warraa kaayyaatti hin kadhataniif jedha sa'u. Akka jechuun waldaan yeroo sana abbaa margite wayii fuutee waltajjii laattuuf jechuudha. Nama margite wayii fuutee waltajjii irra dhaabdu jechuudha. Eessaa akka inni ture beekuu qabdi. Eewa akka inni ta'e beekuu qabdi. Dubbarsiisa waa'ee Kiristoos kana akkamitti akka inni hubate beekuu qabdi. Kanaaf Apoloostu nan dhufaa jedheen kadhanneem Aqiilaa Piriskilaatu waldaa warra iddoo kana jiran Aqiilaa fi Piriskilaafaatu maanguddoota warra waldaa Akaayyaatiin namni kun isin bira dhufuu barbaada jedhanii kadhataniif. Innachi ergagee ayyaana isa argateen warra amananii turaniif baay'ee gargaarsa ta'e. Yesuus masicha akka ta'e macaafota keessaa dhugaa itti baasisuudhaan mul'inatti afaan Yihuudootaa cufe. Ameen. Loojikiidhaani? Loojikii baay'ee fidee afaan Yihuudootaa cufe. Macaafota keessaa Yesuus masii ta'uusaa. Haleluuyaa. Amma maal barachaa jirraa jennaan iddoo kanatti namni waldaa Efesoonitti wangeela lallabaa ture nama akkamii akka inni ta'edha. Yihuudoota mandara Efesoon jiran kan inni ittiin afaan qabachiisaa ture baay'ina dubbii isaatiin miti. Baay'ina haasaa danda'uu isaatiin miti. Macaafni afaan nama cufuuf gaadha. Ameen. Macaafni afaan nama cufuuf gaadha. Dubbii koo tokkotu hin dabalate. Afaan cufee jechuun macaafa gatii dubbisanii beekanii fi macaafa keessaatti himnaan hin dubbatan jechuudha. Rakkoon keenya maa inni beektu macaafa hin beeknu gatii ta'eef itti humnee falmine. Yeroo baay'ee dhugaan wangeelaa wayii gaafa inni karaa sirrii dubbatamu wallaalaan harkaan kennu miti. Wallaalaan harkaan kennu yeroo hundumaa amma zeddiittis hin morma malee. Yihuudoonni garuu macaafa sirriitti gatii qoranii fi macaafa keessaa gaafa inni dhugaatti baay'ise afaan qabatan. Kanaaf afaan isaanii cufee jedha. Macaafota keessaa waa'ee Kiristoos Yesuusin dhugaatti ba'uudhaan afaan isaanii cufee jedha. Kanaaf iyyuu mandara Efesoonitti nama wangeela lallabe keessaa isa lammaffaa eenyuun argannaa jennaan Apoloosidha. Eeyutti dabalamee Aqiilaa Piriskilaan silayyuu achi turan gatii ta'eef jechuudha. Ayyaanni isaaniif baay'atu erga magaalaa kanatti wangeela lallabee booddee innis gara Akaayyaa deeme. Phaawulos immoo akkuma waadaa isaatii Apoloos gaafa inni gara Akaayyaatti ce'ee mandara Qorontoos ga'u utuu Apoloos mandara Qorontoosiin jiru Phaawulos akkuma waadaa isaatii naanneessa dhufe mandara Efesooniin dhufe. Waadaa galeefii ture yoo jaalala Waaqayyoo ta'e deebiin gara keessan dhufaa jedhee ture gatii ta'eef akkuma waadaa isaatii jaalala Waaqayyoo taanaan Phaawulos deebi'ee gara mandara Efesooniin dhufe. Isa kana immoo hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3 irraa argannaa jechuudha. Phaawulos deebi'ee gara magaalaa Efesooniin dhufuusaa hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3 kaasnee ni argannaa jechuudha. Inni nalana deebi'ee dhufe kuni akkuma deebi'ee dhufeennaan achi ture akka hojjetu waadaa galeefii ture gatii ta'ee fi Phaawulos isa lammaffaa deebi'ee dhufe kanatti hojii guddaadha kan inni jalqabee jechuudha. Jalqabuma gaafa dhufu namoota cuuphaa Yohaannis cuuphaa qofa cuubaman waa'ee Kiristoosiin namoota hin beekne
barsiisa waa'ee Kiristoosin namoota hin beekne wangeela isaanitti lallabuudhaan amanuu isaanii booddee immoo akka isaan cuubaman namoota mandara kanatti cuubaman keessaa yeroo Phaawulos dhufe kana namoota cuubaman keessaa inni tokko Gaayoos nama jedhamudha. Sadduraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 16-17 irratti Phaawulos ani Gaayoosin maatii isaarraa kan hafe nama kan biraa yoo bagan hin cuubin isa jedhu yeroon inni itti namoota kana cuube yeroo kamidha adeemsa wangeelaa isaa isa marsaa sadaffaatti deebi'ee mandara Efesooniin gaafa dhufe Phaawulos cuuphaa Yohaannis qofa namoota cuubamanidha. Sanirraa kan hafe Kiristoositti amananii cuuphaa kan biraan beekan gatiteef Phaawulos iddoo kanatti wangeela isaanitti lallabee erga wangeela isaanitti lallabee booddee akka inni isaan cuube maal jedha lakkoofsa 19 boqonnaan 19 lakkoofsumti tokko Apholoos ammallee Qorontos utuu jiru Phaawulos kutaa biyya gara olii keessa darbee Efesoon dhufe. Achitti immoo bartoota gooftaa tokko argate. Yeroo amantan hafuura qulqulluu fudhattaniittuu isaaniin jedhe. Isaan immoo hafuurri qulqulluun akka jiru iyyuu nu hin dhageenye jedhanii eebisan. Deebiin isaanii namatti hin tolu. Hafuurri qulqulluun akka jiru iyyuu nu hin dhageenye jedhanii deebisan. Kana irratti Phaawulos yoos immoo isin maalitti cuubamtan ree jedhe. Cuuphaan inni dhimma baasu isa kana hafuura qulqulluuti jechuudha. Yoos immoo isin maalitti cuubamtan ree jennaan isaan immoo cuuphaa Yohaannisiiti jedhan. Bakka hangaa kunuun jenne. Phaawulos immus Yohaannis isa booddee isa dhufuuf turetti. Kana jechuunis Yesuusitti akka amantan saba barsiisee cuuphaa yaada garaa geddarannaa cuube jedhe. Cuuphaan Yohaannis cuube gara masiitti akka isin deebitaniifidha. Masiin inni isin itti deebitan kun garuu cuuphaa isin cuubuu qaba. Cuuphaan inni Yohaannis isin cuube gara Kiristoositti akka isin deebitanitti. Kiristoosichi inni isin itti deebitan kun immoo gaafa isin gara isaatti deebitan cuuphaa isin cuubuu qaba. Inni immoo cuuphaa maaliiti? Cuuphaa hafuura qulqulluu. Warra isatti namanne immoo ibiddaan hin cuubu. Namni tokko ergan takkaatti ibiddaa hafuuraan cuubamuu hin danda'u jechuudha. Kiristoositti namni amane bu'aa dhagna Kiristoosiin akka ta'uuf Kiristoos hafuura qulqulluudhaan isa cuubaa. Warra isatti namanne inkirdaada warra ta'an habaqii warra ta'an immoo ibiddan dhaamneen cuubaa jechuudha. Lachan isaatiin cuubuu kan danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yesuusitti akka amanan barsiisee cuuphaa garaa geddarannaa cuubee jedhe. Jarri kana dhaga'anii maqaa gooftaa Yesuusitti cuubaman. Yeroo Phaawulos harka isaanirra kaa'etti hafuurri qulqulluun isaan irratti bu'ee isaan afaan hin beekamne naasaan raajis hin dubbatan. Isaan walumatti akka namoota 12 turan. Phaawulos immoo hamma ji'a 3tti mana sagadaa warra Yihuudootaatti deddeebi'ee ija jabinaan barsiise. Yeroo kanattis wajjin dudubbachaa akka isaan amansiisuufis waa'ee mootummaa Waaqayyoo hubachiisaa ture. Ammas xiyyeeffannoon iddoo dubbii isaatii iddoo kanarraa waa'ee ofii isaatii miti, waa'ee nama tokkoyyuu miti, waa'ee eenyuuti? Akka isaan amanan kan inni barbaadu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Isaan keessaa kaan garuu mata jabeeyyii waan turaniif namoota sana keessatti barsiisa karaa kiristiyaanaa irratti waan hamaa hin dubbatu turan malee hin amanne. Akkasitti Phaawulos warra amanan of duukaa fudhatee jara sana keessaa ba'e. Waan keessaa ba'amu qaba jechuudha. Guyyaa guyyaatti mana barumsaa Xiraanos keessatti warra amantootaa wajjin dudubbachaa ture jedhe. Yoom yoom amantoonni iddoo kanatti gara gooftaa dhufaa jiran kun torbanitti miti kan isaan barumsa barachaa turan. Waa'ee dubbii gooftaa kan isaan barachaa turan guyyuma guyyaatti. Namoota amanan namoota 12 kanaaf namoota saba sana keessaa amanan fudhatee mana barumsaa Xiraanos mana barumsaa beekamaa iddoo sana jiru keessatti waa'ee Kiristoosiin isaanitti ni dubbata ture jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti Phaawulos adeemsa wangeelaa isaa isa sadaffaa yookiin immoo third missionary movement isa jedhamu keessatti naannee gara mandaraa Efesooniin yeroo dhufe waggaa 3dha kan inni taa'e magaalaa kana. Waggaa 3 taa'uu isaa keessatti kanumti inni ittiin jalqabe waa'ee Kiristoosiin dhugaa namatti ba'e namoota amanan immoo warreen jalqabaa akkuma argine Gaayoos fa'aa cuubee cuuphuun kun maanni waldaa ishee dhagna Kiristoos taate. Waldaa ishee dhagna Kiristoos taate ishee Waaqayyo qofti beeku nu ijaaruu hin dandeenyu. Ishee dhagna Kiristoos taate ishee Waaqayyo qofti beeku akkuma waa'ee cheerchii kanaan dura barachaa turreerra. Garuu waldaa
ishee naannoodha. Ishee nuyi amma waldaa Efesoon jennee waamnu kana Phaawulos ijaaruu kan inni jalqabee iddoo kanarratti wangeelatti lallabee ergasii booddee warra amanan cuubuudhaan miseensa akka isaan ta'an. Kana jechuun qaama waldaa sanaa, bu'aa dhagnaa waldaa sanaa akka isaan ta'aniif kan inni gochaa turedha jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Wangeelli iddoo kanatti kan lallabame adeemsa wangeelaa isa sadaffaa dura yoo ta'e illee waldaan Efesoon qaama godhattee kan isheen ijaaramte yeroo adeemsa wangeelaa isa sadaffaa irratti akka inni ta'e iddoo kanarraa ni argina jechuudha. Yeroo kam? Yeroo inni itti waggaa 3 iddoo kana taa'ee barsiisaa ture keessatti. Kan ammoo maal hin beekne tokko amantoonni guyyaatti wa'ii waldaa kanatti akka isaan dabalamaa deeman. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:31 irraa gaafa argitanii hojii ergamootaa boqonnaa 20:31 irratti kanaafis dammaqaa waggaa 3 halkaniif guyyaa utuu gargariin kutin imimmaaniin akkan tokko keessan gorsaa ture yaadadhaa. Iddoo kanarratti Phaawulos maanguddoota waldaa sanaatiin waggaa 3 guutuu akka tokkummaatti san wangeela isinitti lallabu qofatu hin taane hariiroon amantoota yeroo sanaa hariiroo tokkummaa qofatu hin taane hariiroo dhuunfaatis jechuudha. Tokkummaattis sagalee waaqayyoo kan baratan dhuunfaa isaaniittis wangeela akka inni itti lallabaa ture. Kanaaf waggaa 3 guutuu imimmaaniin boo'icha guddaadhaan wangeelan isinitti lallabaa ture jedhe. Waldaan kun iddoo kanatti waldaa taatee ijaaramuu isheetiif amantoonni jiraachuu isaanii duwwaa utuu hin taane eegdonni yookiin immoo maanguddoonni dubbii sagalee waaqayyoo akka ta'utti hubatan waldaa kana keessaa akka isaan ka'an illee ni argina jechuudha. Kanaaf waldaan kun foormaalii akka isheen waldaa taatee iddoo kanatti ijaaramte ni argina jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 kana lakkoofsa 17 kaastanii gaafa argitanii Phaawulos achiin darbuudhaaf yeroo ka'ettidha maanguddoota waldaa kanaa kan inni waamsise. Maanguddoota qabaatteetti jechuun waldaan kun namoonni amanan bakkeema turutu hin taane gara bu'aa dhagnaatti gara tokkummaa obbolootaatti akka isaan dabalamaa deeman tiksoonni dubbii sagalee waaqayyoo hubatan illee waldaa kana keessaa akka isaan ka'an ni argina jechuudha. Keessumaa hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 kaastanii yoo dubbistan maal jedha? Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 kaase of eeggadhaa karra hoolota waaqayyoo warra hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristiyaanaa isa waaqayyoo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate eegaa. Ameen. Of eeggadhaa jedhaan eenyuudhaaf jennaan karra hoolota waaqayyoo. Karra hoolota waaqayyoo warra hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabe. Namni karra eegu hojiin isaa waa lama jechuudha. Alaa hamaan akka wal hin linne keessaa hoolaan akka gad hin baane. Ameen. Hamaan hoolotatti akka wal hin galle hoolonni immoo hamaatti akka isaan gad hin baane iddoo kanatti akka isaan karra eeguudhaaf aboo qaban tiksitoonni yookiin immoo maanguddoonni iddoo kanarratti adaraan amantoota eeguudhaa itti kenname waldaa kana keessaa akka isaan ka'an illee ni argina jechuudha. Isa kana Phaawulos ergaa isaa isa Xiimotewosiif barreesse keessatti sirriitti bal'isee kaa'eera. Sabni isaa Xiimotewos paasterii waldaa kanaa keessaa yookiin immoo tiksituu waldaa kanaa keessaa isa tokkodha gatii ta'ee fi ergaa isaa isa Xiimotewosiif barreesse keessatti gaafa barreessu karaa kan biraa amantoota waldaa Efesooniifidha jechuudha ergaa kana kan inni barreessaa jiru. Phaawulos erga ji'a 3 mana sagadaatti deddeebi'ee waa'ee Kiristoosiin dhugaa isaanitti ba'ee booddee boqonnaa 20 irratti boqonnaa 19 guutummaa isaa gaafa dubbistanii gooliin guddaan jeequmsi guddaan magaalaa kana keessatti akka inni ta'e ni argina jechuudha. Kanaaf Apholoos, Piriskilaa, Aqiilaa fi Phaawulositti dabalatee namoonni nu iddoo kanatti arginu erga gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii namoonni akka Xiimotewos, Oneesifoorosii fi Tikiqoos namoonni jedhaman illee akka gargaartuutti waldaa kana keessatti namoota dubbii waaqayyoo barsiisaa turanidha jechuudha. Xiimotewos akka tiksituutti yookiin immoo akka paasteriitti, Oneesifoorosii fi Tikiqoos namoonni jedhaman immoo akka gargaartuutti waldaa kana keessatti dubbii sagalee waaqayyoo amantoota namoota barsiisaa turan akka isaan ta'an ni argina jechuudha. Mee isa kana kutaa macaafaa keessaa isa lammaffaa Xiimotewos 1:16-18 dubbifannu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 16 fi lakkoofsa 18. Lakkoofsa 15 kaasee dubbis akkuma ati beektu warra kutaa biyya Asiyaa keessaa hundinuu anarraa galagalaniiru.
Fiigeloosii fi Hermogenesis isaan keessa jiru. Onesefiroos garuu deddeebi'ee yaada koo haaresseera. Gooftaan warra mana isaatiif araaraa kennu. Inni waan ani hidhameef anatti deddeebi'u iyyeellaan. Akkuma mandara Roomaa ga'een dhimmi ana barbaadee ana argates. Guyyaa sanatti goofticha biraa araara argachuun isaa jaalala gooftaa ta'u. Efesoonittis hammam akka inni anaaf ergame ati iyyuu ba'eessa gooteen beektaa jedhe. Yeroo inni magaalaa Efesooniin ture namoota wangeela irraa barataa turanii fi Phaawulos gaafa inni dhaqee hidhamullee waldaa kanatti wangeela lallabuu duwwaa utuu hin taane Phaawulos isa hojii wangeelaatiif hidhame kanallee mana hidhaatti amma dhaqanii dubbisuutti namoota ga'aa turan hafuura gubaadhaan waldaa Efesooniin namoota tajaajilaa turan akka isaan ta'an lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:12 irratti Phaawulos ofii masaatii Roomaatti Tikiqoosiin obbiraa gara magaalaa Efesoonitti akka inni erge ni argitu. Mandaraa kanatti wangeela sagalee Waaqayyoo waldaa kanatti akka inni lallabuuf akka inni amantoota jajjabeessuu fi Tikiqoosiin akka inni deebisee Efesoonitti erge ni arginaa jiru. Kana hundumaa maaliif kaasaa jirra? Waldaan Efesoon kun macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraa keessatti namoonni nuyi beeknu baay'een isaanii achi keessatti tajaajilaa akka isaan turan. Sanarratti kan darbee gara xumuraa irratti illee yoo argitan Yohaannis fakkeenyaaf iddoon jireenya isaatii utuu Phaaximoottiin hidhamin dura erga Phaaximoodhaa beesii kan inni jiraachaa ture mandara kanadhaa jedhamedha. Akka seenaatti kan inni tilmaamu sababni isaa waa'ee namoota waldaa kana keessa jiran ergaa barreesseera Yohaannis. Ergaan isaa guddaan fakkeenyaaf isa lammaffaa sadaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 boqonnaa 1 qaba. Ergaa Yohaannis sadaffaa boqonnaa 1 maal jedha? Anamaan guddicha bira haa ga'u gara Gaayoos jaallatamaa isaanii dhugaadhaan jaalladhu jedhe. Gaayoos kun isa kamiidhaa jenne yeroo Phaawulos mandara Efesooniin naqee namoota baratanii cuubaman keessaa tokko akka inni ta'e mandara kana namoota jiraachaa jiru. Yohaannis dhumarratti ergaa isaa kan inni barreessu Gaayoos isan jaalladhu. Akka jechuun Yohaannis jireenya isaa baay'ee kan inni dabarse waldaa kana keessatti yookiin immoo naannoo Eeshiyaa xiqqeettiitti akka inni ta'e yeroo achi turetti namoota inni dhugaa barsiisaa turee fi namoota dhugaatti qabamanii jiraatan akka isaan ta'an itti fuftanii argitanitti yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tolee karaa hundumaan akkasitti toluu jedhee obboloota akka isaan jaallatanii jaalala gooftaa akka isaan qaban waan baay'eedha kan inni kaasee barreesseef jechuudha. Sanarra darbee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irra gaafa fudhattanii Yohaannis mul'ata isaa Kiristoos isaaf kennee inni jalqaba waldaa Efesooniif akka inni ta'e ni argina jechuudha. Egaa Phaawulos amma kana mandaraa Efesoon keessatti wangeela lallabaa tureera. Lallabni Phaawulos magaalaa kanatti lallabaa ture bu'aan inni fide maa inni? Bu'aa lallabniif barsiisni Phaawulos Efesoonitti fide. Bu'aa barsiisniif lallabni Phaawulos Efesoonitti fide. Isa jalqabaa Efesoonitti bu'aan lallabni Phaawulos inni hafuura qulqulluudhaan guutamee fide Phaawulos duwwaa utuu hin taane kan Apholoos kan Aqiilaaf kan Piriskilaa adda durummaadhaan garuu waggaa 3 ol magaalaa kana keessa taa'ee kan barsiise Phaawulosin gatii ta'ee fi Phaawulos wangeela sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti barsiisuudhaan jijjiiramni ta'e maalee kan jedhu inni jalqabaa Yihuudoonniif Giriikonni baay'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu isaaniiti. Inni jalqabaa Giriikonniif Yihuudoonni baay'een gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu isaaniiti. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 irratti ni arganna jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 irratti. Lakkoofsa 10 irra kan jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irraa kunis akka waggaa lamaatti fufnaan namoonni kutaa biyya Asiyaa keessa jiraatan hundinuu Yihuudoonniif Giriikonni dubbii gooftaa hin dhaga'anii jedha. Phaawulos ittuma fufee lallabuu isaatiin Yihuudoonniif Giriikonni warri Waaqayyo duraan dursee kan gooftaa akka isaan ta'aniif yaadaan isaan qabe gara wangeelaa akka isaan dhufan ni argina jechuudha. Inni kan biraan beekumsi dubbii sagalee Waaqayyoodhaa mandaraa kana keessatti akka inni babal'ate waa'een sagalee Waaqayyoodhaa beekumsi wangeelaadhaa mandara kana keessatti akka inni babal'ate boqonnaa 1 irraa kaatanii arguu dandeessu jechuudha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaastanii namoonni kanaan dura odeeffannoo waa'ee wangeela Kiristoosiin hin qabne waa'ee wangeela kanaa akka isaan beekaa dhufan akka inni dabalamaa dhufe. Inni sadaffaan Phaawulos iddoo kanatti lallabuu isaatiin dhiibbaan guddaan jireenya namoota naannoo sana jiraatan irratti dhufeera. Dhiibbaan guddaan jireenya namoota naannoo sana jiraatan irratti dhufeera. Hawwii fooniitiin iyyuu haa ta'u malee
maqaasa Phaawulos lallabuutiin namoonni furamaa baasuu yaaluu isaaniitiin tajaajilli isaan amma akka inni dhiibbaa fidanii argisiisaa jechuudha. Maqaasa Phaawulos ittiin lallabeen beekanii garuu maqaa Phaawulos ittiin lallabaa jiruun dhiibbaan akka hin uumame namoonni hedduun jireenya isaaniitiin gatii beekanii fi ilmaanis koyaasa namoonni jedhamanii hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaastanii yoo ilaaltanii isaan immoo mandiratti deemanii hafuurota moota baasudha. Maaliin? Maqaasa Phaawulos abboomeetiin jedhanii. Maqaasa Phaawulos waamuun beekanii akkas jechuun jireenyi Phaawulos hawaasa sana gidduutti dhiibbaa guddaa hammame akka inni fidaa ture. Namoonni hammuma hawwii fooniitiin tajaajila isaa akkeessanitti. Hawwii fooniitiin amma tajaajila isaa akkeessanitti namoota naannoo sana jiraatan irratti dhiibbaa guddaa fideera. Inni kan biraan warri oda dubbataniif warri qoricha namatti godhan gowwummaa isaanii ofirratti arganii meeshaa ittiin qoricha hojjetaniif macaafota isaanii gubaniiru. Macaafni gowwummaa namaa namatti himaa jechuudha. Gowwummaa isaanii ofirratti baranii macaafa isattiin qoricha namatti gochaa turan gubanii baay'een isaanii gara Waaqayyootti akka isaan dhufan. Baay'een isaanii macaafa isattiin qoricha namatti godhan san akka isaan gatan gara gooftaa keenya gara Yesuus Kiristoosiin akka isaan dhufan ni argina jechuudha. Inni kan biraan hinaaffaa fi lakkoobsi waaqeffattoota diyaanaa haalaan irrachuu isaaniitiin manni qulqullummaa Waaqayyootti tolfamtu akka tuffatamu godheera. Magaalattii keessatti guddatee kan mul'atu waaqa tolfamtu diyaanaa yookiin immoo Arxemiis akka isheen taate jalqaba ilaalleerra. Ammuma ulfaatinni dubbii sagalee Waaqayyoo mandarachii keessatti bal'achaa guddachaa dhufe mandarattii keessatti ulfina kan qaba ture ulfina kan hin qabne ta'a. Mandarattii keessatti namoonni hundumaa bitee kan ture harka duwwaafaa wangeelli Kiristoos namoota dhaalaa ulfinni namoonni waaqa tolfamtuu sanaaf qaban hir'achaa duuka buutonni ishee hir'achaa namoonni yeroodhaa gara yerootti ishee keessaa ba'uu isaaniitiin maddi galii isaaniis haa ta'u ilaalchi namoonni waaqatti tolfamtuu kanaaf qaban illee baay'ee akka inni hir'ate hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irraa kaasee ni argattu jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 25 irratti maal jedhaa? Dimeexiroos jarreen kana warra hojii kana keessaa qabanii wajjin iddoo tokkotti walitti qabee jarana sooromni keenya hojii kanarraa akka dhufu hundumti keessan hin beektu. Waan namichi Phaawulos jedhamu kun hojjechaa jiru immoo argaartu. Wanta namichi Phaawulos jedhamu kun hojjechaa jiru immoo isin ofii keessanii arguu dhaga'uus hin dandeessu. Mul'ataadha dhaga'amaa raasa jechuudha. Sababni isaa maaliif? Hojiin inni hojjetu dhiibbaa dhokataa otoo hin taane mandaratti keessatti wangeelli Kiristoos humnaan dhiibbachaa akka inni jiru. Namoonni kan Kiristoos ta'an gara mootummaa Waaqayyootti dabalamaa akka isaan jiran. Mootummaan dukkanaa immoo sababii wangeelichaatiif diigamaa akka inni jiru dhaga'uu hin dandeessu. Waaqayyooliin harka namaatiin tolfaman homaa miti jedhee addana Efesoonitti duwwaa otoo hin ta'in kutaa biyya Asiyaa gara caalutti namoota baay'ee amansiisee yaada isaanii gaddarsiiseera. Iddoo kanarraa maal argina? Namoonni yaada garaa isaanii gaddarachuu. Eerraa Arxemiis Waaqayyootti guddittiidha jechaa kan turan barsiisa wangeelaa iddoo sanatti lallabaa jiruun yaadni garaa isaanii akka inni gaddaramaa. Kana yoo dubbachaa jira Phaawulos dhugaa baachaa jira miti. Warreen namoonni biraa deemaa jirantu dhagaartu akka yaadni namootaa gaddaramaa. Ammas hojiin keenya maqaa gadi argachuu isaa duwwaa utuu hin ta'in. Haleluuyaa. Baay'ee namoonni hojiin isaanii gadhee akka inni ta'e kan isaan baran gaafa wangeelli dhugaa lallabamuudha. Phaawulos iddoo kanarratti nama maqaa balleesse tokko hin qabu. Isaantu Phaawulosin maqaa balleessa malee inni isaanii maqaa hin balleessin. Wangeeluma Kiristoosiin itti lallabe. Iddoo kanatti garuu Demeexiroos maalidha? Hojiin keenya maqaa gadi argateedha. Hojiin keenya maqaa gadi argate eeyutu dhufee hojii namootaa isa hamaa akka inni ta'e adda baasee mul'isaa kan jiru wangeela Kiristoos. Wangeelli Kiristoos mandaratti kanatti lallabamuu isaarraa kan ka'e namoonnumti warri hojii hamaa hojjetan illee hojiin isaanii hamaa akka inni ta'e beekaa jiru jechuudha. Hojiin isaanii hamaa akka inni ta'e. Ammas hojiin keenya maqaa gadi argachuu isaa duwwaa utuu hin ta'in galmi Arxemiis Waaqayyootti guddittii akka waan gatii hin qabnetti lakkaa'amuun isaa sodaachisaadha. Galmi nuyi guddaadha jennee machaa turre akka maalitti lakkaa'ame akka waan gatii hin qabnetti lakkaa'amuun isaa. Guddinni Waaqayyootti ishee warra Asiyaa keessaa warra biyya lafaa keessa jiranis hundinuu itti sagadan baduuf jedha isaaniin jedhe.
Heewu balleessaadha jechuudha. Wangeelli Kiristoos ammuma guddachaa deemu, wangeelli Kiristoos ammuma ulfina argachaa deemu, wanti nama bitee ture wanti akka namaatti faallaa wangeelichaa kan ta'e. Kanaafidha lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 irratti Phaawulos mii waraanaa keenya mi'a sadawoo jajjabaa jigsuudhaaf gargaaruudha. Namni foonii ittiin wallaansoo wal qabu miti. Waan namni foonii ittiin wallaansoo wal qabu miti. Garuu waanuma yaada Waaqayyootti gufuu ta'e hundumaa diige. Yaada garaa namootaa Waaqayyoof abboomsisuudhaaf hin hojjetaa jedhe. Inni kana gochuu danda'u eenyudha? Wangeela Kiristoos jechuudha. Kanaaf hammuma wangeelli Kiristoos babal'achaa deemu galmicha diigamaa jiratu hin taane laphee namootaa keessatti jal'inni namootaa diigamaa akka inni jiru namoonni yaada garaa isaanii gedderatanii gara wangeela Kiristoositti deebi'aa akka isaan jiraatan ni argina jechuudha. Inni kan biraan waldaan guddoo fi dagaagduu taate achitti hundeeffamuu isheeti. Bu'aa lallaba Phaawulos fa'aa magaalaa Efesoonitti ta'e keessaa inni tokko waldaan guddootiif dagaagduu taate achitti hundaa'uu isheeti. Waldaan guddootiif dagaagduu taate humna baay'ee kan qabdu, tajaajiltoota baay'ee kan qabdu, gooftaan dubbii isaatiif achi kan inni ishee kaa'e, ibsaa godhe achi kan inni ishee kaa'e, waldaan Waaqayyoo isheen waldaa Efesoon jennee waamnu magaalaa kanatti hundaa'uu isheetiif sababni guddaan barsiisa dubbii Waaqayyoo karaa Phaawulos fa'aa magaalaa kanatti ta'edha jechuudha. Inni kan biraan tajaajiltoonniif maanguddoonni sagalee Waaqayyoo hubatan, hoolota Waaqayyoos kan sooran hedduun argamuu isaaniiti. Tajaajila Phaawulosiin amantoota duwwaatu argame otoo hin taane tiksitoonni dubbii Waaqayyoo hubatan. Akka dubbii sagalee Waaqayyootti warri hoolota Waaqayyoo tiksan. Hangafni tiksootaa inni guddichi Kiristoosiin akkuma inni ta'e, Kiristoos immoo karra hoolota isaa akka isaan eeganiif adaraa kan inni itti kennate. Tiksitoota amanamoo kan ta'an, dubbii Waaqayyoo kan beekan, amantoota nyaata sirrii kan sooran, nyaata hamaa hundumaarraa kan eegan, mandira kanatti akka isaan baay'achaa jiran. Waldaan kun amantoota baay'ee qabaachuu duwwaa otoo hin taane geggeessitoota baay'ee illee akka isheen qabdu ni arginaa jechuudha. Kanaaf Phaawulos waldoota Maaqedooniyaadhaaf Giriikii daawwachuudhaaf ji'oota muraasa erga dabarsee booda gara Yerusaalemitti utuu deemu Mileexoosiin gaafa ga'u amantoota yookiin immoo maanguddoota waldaa kanaa hunduma isaanii iddoo tokkotti walitti qabee adaraa isaaniitti akka inni kennate ni arginaa jechuudha. Mandara Mileexoositti isaan waamee hunduma isaanii adaraa akka inni isaanitti kennate. Innis immoo maa inni raajii tokko argeera jechuudha Phaawulos. Waldaa kana gaafa tajaajilaa ture biraa deemuudhaaf gaafa jedhu maanguddoota kana gaafa waame wanti guddaan na akeekkachise maanni namoonni akka yeeyyiitti hoolota karra keessatti kan hin hambifne tokko dhufanii isin gidduullitu jedhe. Hoolota karra keessatti kan hin hambifne tokko dhufanii isin gidduullitu. Kanaafuu karra Waaqayyoo warra akkasin eegdan isin dhaabeef of eeggadhaa jedhe. Maaltu dhufa? Yeeyyoota warra hoolota karra keessatti hin hambisne maanguddoota kana akka inni akeekkachiise ni argina jechuudha. Inni kan duraan bu'aa lallaba isaatiin mandara Efesoon qofatu hin taane guutummaa bulchiinsa Eshiyaa xiqqittii irrattis dhiibbaa guddaa geessiseera. Guutummaa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Yeroo kana keessatti waldoonni torban macaafa mul'ataa boqonnaa 2-3 irratti argannu kan isaan hundeeffamanis. Sababni isaa namoonni hedduun isaanii waldaa warra akka Qolaasaayisiin waldoota hedduu isaaniitti tajaajiltoota kan ta'an warra akka Tiitoo fa'aa namoonni hedduun isaanii wangeela kan isaan dhaga'an yeroo Phaawulos mandara Efesoon taa'ee lallabaa turedha jechuudha. Sababni isaa mandarri Efesoon yeroo sana akkuma dubbachaa turre magaalaa guddoodhaa jenneerra namoonni dhimma daldalaatiif dhimma waan baay'eetiif gara magaalaa kanaa dhufu. Phaawulos mana sagadaa qofatu hin taane daandii guddaa magaalaa biyyattii kanarrattis wangeela lallabaa gatii tureef namoonni hedduun isaanii wangeela dhaga'anii gooftaatti amananii gara iddoo keessaa dhalatanitti gaafa deebi'an waldoota baay'ee isaanii kan isaan wangeela lallabanii hundeessanii bu'aa lallaba iddoo kanaati jechuudha. Isaan keessaa tokko waldaa Qolaasaayisiin fakkeenya fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Gocha Waaqayyoo malee jiraachuu warra ormaa keessa kan turan wangeela dhaga'uudhaan warri amanan baay'een isaanii dhufuutti fufan. Gocha isaanii machuu ifaaf ifatti machuutti fufanii warri hojii tolchaa yookiin immoo falfalaa hojjechuudhaan beekaman hedduun isaanii illee kitaabolee isaanii gatii guddaa baasu akka isaan guban. Lakkoofsa 18-19 irratti maal jedha hojiin ergamoota akka meetii 25,000 ta'uu jedha. Gatii baay'ee qaaliidha gatiin kitaaba kana kan isaan guban. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsuma 19. Isaan keessaas warri qoricha namatti gochaa turan macaafota ittiin hojjechaa turan walitti guuranii fuula hunduma isaanii duratti guban.
gatiin macaafota sanaa hamma meetii 25,000tti shallagame. Akkasitti dubbiin gooftaa humna argisiisee bal'achaa guddachaa sin adeema. Haleluuyaa. 19:20 deebinee dubbifannu. Isaan keessaas warri qoricha namatti gochaa turan Ishi. Ishi. Akkasitti dubbiin gooftaa humna isaa agarsiisee bal'achaa guddachaa sana deeme. Haleluuyaa. Akkasitti dubbiin gooftaa humna argisiisee bal'achaa guddachaa na deeme jedha. Namoonni kun gooftaatti gaafa amanan kitaaba isaanii mana hin kennedha. Kitaaba isaanii hundumaa guuranii fidanii guban. Wangeelli gaafa nutti dabalamu waan nu gubsiisu qaba jechuudha. Wangeelli gaafa nutti dabalamu waan nu gachisiisu qaba jechuudha. Ameen. Waan kan waaqayyoo ta'e hundumaa nutti dabala. Waan kan waaqayyoo hin taane hundumaa nu gachisiisa. Namoota kanaafi madda galii isaanii ture. Qoricha namatti gochuun hojii dabalataan ture. Madduma galii isaanii hojii guyyaa guyyaa isaanii ture. Kitaaba ittiin qoricha namatti godhan kana gaafa gubanii hojii dhabdoota ta'u jechuudha. Miti? Waan kan biraa miti wanti isaan eeggatu hiyyuma, wanti isaan eeggatu dhabuudha. Namoota sana gidduutti amananii isaan gidduu jiraachuu hin danda'anii garuu wangeelli Kiristoos humna waan argisiiseef. Ameen. Wangeelli Kiristoos humnaan dhiibbaa gochaa gadi jiruuf kitaabolee isaanii hundumaa fidanii gubanii. Fuula hunduma isaanii duratti kitaabolee isaanii fidanii gubanii akka jechuun jijjiiramni wangeelli waaqayyoo namarratti hojjetu jijjiirama mul'ataadha jechuudha. Jijjiirama dhokataa miti. Amala nama gachisiisa. Bizineesiidha yoo ta'e nama gachisiisa. Obboloota sobaadha yoo ta'e nama gachisiisa. Beekamtiidha yoo ta'e nama gachisiisa. Hawaasummaadha yoo ta'e nama gachisiisa. Waaqayyoon biratti nama hambisa. Jaallatanii miti wangeelichi humna argisiisedha. Humna gaafa argisiisu immoo dandeettii isaa kan inni mul'ise waan isaan hojii koote dhangachisiisa. Nu irra baay'isee wangeela Kiristoosiin baattannee amala kooti dhiisuu hin dadhabe waan jennu baay'ee qaba. Miti? Amaluma kooti bakka inni hin dadhabe amala kootii jenna. Nuyi dhuguma akka dadhabootaan na beekamaadha wangeelli Kiristoos garuu hin danda'a. Hammuma wangeelatti sammiituuf goonedha wangeelli waan waaqayyoon ta'an hundumaa kan inni nu gachisiisaa deemu. Kana hundumaa gochuudhaan wangeelli waaqayyoo magaalaa kana keessatti akka inni bal'ate haa ta'u malee Phaawulos gaafa inni deemee naannoo waggoota 31 booddee raajiin inni dubbatame gatii raawwatameef ergaan lammataa kan biraan barraa'u isa barbaayisee jechuudha. Karaa ergamaa Yohaannisiin ergaan akka inni barraa'e ni arginaa jechuudha. Ayyaanni waaqayyoo hunda keessaniif haa baay'atu.